akkam jirtan hordoftoota maatii Gullalleewwood oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroo yeroon isin biraan gaa tureef gaa jiruudha. Kanneen maatii Gullalleewwood in ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa. Irreefi gaachani ummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii lixaa Cibbirraa madda albuudaa buttaa malkaa soddaa fi baddaa mangadaa waliin ta'uun tankarfii waraana PP irratti fudhatu cimsee itti fufuu isaa ibse. Hardas barii barraaqaan itti ganamfatee aanaa dugda daawaa ganda doggoo duuqisaa iddoo addaa laga deeqisaa jedhamutti har'a guyyaa 31/2021 ganama keessa sa'a 12 local time waraana shiftaa biltsiginnaa kannaasuu ummataa hin qabne kan ummataaf osoo innaane paartii biltsiginnaaf dhaabbate burkuteessee jira. Yakka ciccimoo ajjechaa dabalatee ummata qulqulluu irratti raawwataa jiru maqaa sakattaa woboo osoo sossou woboon hattee itti kideen nama 4 battalatti yoo ajjeesu 7 madoon adabee biyyoo dhandhamsiisee jira. Lolli hanga walabummaa fi birmadummaa Oromiyaa itti fufa injifannoon ummata Oromoof gadaan gadaa xumura gabrummaa lolli itti fufeera odeessa dabalataa booda kan isiniif dhiyeessinu ta'a walitti deebina. Injifannoo waraana bilisummaa zoonii lixaa. Irreef gaachanni waraana bilisummaa Oromoo woboon guyyaa kardhaa jechuun ammajjii 30/2021 godina Qellam Wallaggaa Onagaawoo Qebbee bakka addaa gaara Qirixee jedhamutti beekamutti hattee kidee jira. Humna waraana PP konkolaachistoota waraana 3F3 fi ambulaansii tokko irraa fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuun saba isaa cunqursaa gabrummaa maatii gadi qabachiise boonsee jira. Yeroo ammaa kana humni diinaa reefaaf madoo ishee buufata fayyaa magaalaa Orroo Jibil waandootti walitti guuraa akka jirtu beekamee jira. Breaking news. Ijoolleen Oromoo waamicha keenya awwaachuun humni addaa poolisii Oromiyaa 45 taatu hidhannoo guutuu waliin qabsoo ummata Oromootti makamaniiru. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa kan mooraa keessa miliquun qabsoo ummata Oromootti makamuun kun sirnicha keessatti raafama cimaa uumeera. Gabroonfataan ni kufa qabsoon itti fufa. Boordiin filannoo mallattoo ABO filannoof dhiyeessee ture odaan hin ta'u jechuun dide aastaas didee jira. Odaan didamnaan jala baatee urgeessaa deeggartoonnii fi miseensotiin ABO waan ta'uu qabu akka filataniif mallattoolee akka 10 dhiyeessee ture. Miseensotiin deeggartootni ABO fi hawaasni Oromoo mallattoolee filannoof dhiyaatanii turan keessaa mallattoon bokkuu filatanii jiru. Kunis immoo yoo diduu baatan bokkuun ni injifata iddoo yoo didoo irraa. Hordoftoota keenya oduulee waqtaawaa wal duraa duubaan biyya keessaaf alaa kan isin biraan geenyu Gullalleewwood irraa like, share, subscribe gochuun maatii ta'a.